duraan dursee maqaa rabbiitiin jammara galanni kan rabbii guddaati maaliif hin galata galcha nama gaafa ilmoo iltuufaan gubbaa qorichaa dhufan duranatti dhufee wal agarree ibsaa jennaan Bakar Yuusufi itti aanaa ammallee itti aansee dhugoomsaa dhugaasaa jedhamu kuni maqaan isaa Afdal Muhammad caccabsaa jeniin gaafa sana deebi'ee dhugaasaa baafatee dhugaasaa baafatee Ahmad Bisidiimo maqaan isaa caccabsaa manni maqaan isaa Buqqis jedhama. Jara Ahmaddu natti dhufee faranjii Jarman tokko wajjiin natti dhufan baabukee jedhama. Eessatti? Gubbaa qorichatti natti dhufan 73 73 akkasumatti walii gallu san dura akka isaanitti dhufee ormi kasitti beeka walii gallee eega isaan dhufanii baatii 2-3 deemte ani amma nama barbaadanii boruu jennaani bushraa jennaani isa wajjiin Ahmad Bisidiimoo bushraa baabukee siraajoo janii nam sadii wajjiin nutti dhufanii amma eega sanii eenyu filli beekta mata qaaroo biyya guutuu Afdal Muhammad Shaato dhugoomsa har'aa kana qabeetiin ani naggadan qaba ani naggada irraa deemuun ta'u asirraa Finfinnee asirraa Dirdawa waan barbaadda anaa isin gargaara amma naggadan qaba beeka dhuga akkasittiin gaa dhugoomsaatti kenne fuudhee dhugoomsa dhiiga gaafa san deeme wal agarree eelomoo gaa nurraa wareegamee inni wareegamnaa ana itti geessee sinqii geessee isaanii geessee Diradawaa dhaqee kaameeraa bitee ol deebi'ee eegan isaanii miit godhagoota guyyaa Khamisaa galee Jum'ata oollee sabtii gurgurtaa oollee alada oollee isniina qawwee dhamte galgala isniinaa kanani laaqan isaanii geessee elemoo fa'aa geessee isaan nyaachisee tan ol deebi daabboo geessee. Eessa geessiteef? Gubbaa qorichaa booroo dhaltuu bakka jedhamu bakka lolli qawween turte dhaamte. Achi geessiteef? Achitti geesse eeggadhu gaa. Odoo eessaa deemte jennaan bordotteen jimaa gurguruudhaa deema jimaa geeffanneeti anaa fi Siraaj Adam jennaan ni du'e. Ogaa nuti bakka isaan qawweetti booroo rummat jennaan booroo tana dabarree faxinuu nutti dhufte. Yoo faxinuu nutti dhuftu gurbaa xiqqaa tokko shimbirroo ooguu deema. Hussein Ahmad Gurraachaa janiini dhiqee kaliixaa quraana harkaa qaba. Duubaa dhawan. Onnee keessaa darbite onnee jirtu onneen akkana sossootinan. Akkana onnee jirtuun tun maas qawwee dhaamteeni. Inaa bitaan waanuma ceheefuma waan biraa maal ballee? Dhawan. Isinoo maal isiniin jaa? Utuu warra katamaati gaafa eessaa deemta bordoddee deema. Dubira kutan fandooni isaanii warra rukutanii du'a san irratti qawween dhugoomsan fanka biiluu bahuudhaaf ganda Amaaraa horii duraa guuranii ganda Amaaraa sun fuudhanii horii 80 kan Oromoo hiranii kaan uuda isaanii gubanii ani amma galee gaa galee lolli guyyaa ganama wal guurattee gaafatnoon uummata baaftee itti gaddeebitee loora torbaan tokko booda loora itti gaddeebiti. Nahidan gaafa kana Haile Sillaaseen bu'eemu ni jira? Ni jira. Ni jira Haile Sillaaseen. Oole. Gaddu gaasiifan dhufuu deema. Juun guyyaa torbaati sanee guyyaa torbaati amma galgala kana gaaf nahidhanii guyyaa siinaa salaasaa arbaa oollee alaabaa jira alaabaan suni alaabaa abbaa gadaa kana gaafsan kanniisa qabdii harkaan hodhinee Sheekh Abubakar janiitu addaan godhee ka isaan isaanii hodhes ni jira Siraajoo janii ka isaanii hodheemu sani soolumaa hidhamne fuudhanii ga'ana tokkicha qawween fuudhanii cirora bulchanii cirora galabsoo dhageessanii achitti gaa odona hidhaa jiru guyyaa 20 Paaphee guyyaa 7 Eloboo du'e 2073 anuwaa jiru Eloboo wanni Ahmad Taqii fidanii reeffa isaa ana dura bangalamsu. Magaalaa keessa? Maaliif mana hidhaa keessatti dura dubanii warra Sheekh Omar Aliyyeedhaa Sheekh Masiraaj jennaan kunoo nugusa keessan du'ee jeen gaabo jennaani ammoo zallaqa atis nu waduutaa jeen Sheekh Masiraaj atis nu waduutaa jeen zallaqa nu garsiisanii bara fidanii reeffa san abbaan akka maal jee beektaa amma akka namni afaan odeessee eenyu abaluu kas jee abaluu
abbaan hundeedhaa kun shee Umar Rashiid dhiiga tahee warqii tahee mayya ilmi kiyyaa fuunee wayaatti hin marina akkanumatti na awwaalaa jeen waa takkatti marinaati warqii tahee dhiin isaa mayiraa ni mayiraa jeen shee Umar Rashiid. Ni garaan dhiqee. Asii irratti ni siidaa akkasitti galamsotti gaafa san namni wajjii dhabdee eenyu gaa Ahmad Alhaadii galamsoo fa'a amma jiranii moo Babbakarii Ahmad Alhaadiidha moo Babbakarii Bisidiimoo ama bisidiimoo. Ahmad Bisidiimoo gaara jiran. Tole. Eeremos gaachitti wareegame Ahmad Bisidiimoo warra waliin garri gaamma nuti warra lolarra jiru isaanii. Warra xirrotti wareegama kana fidaniiti hundeen dura darbasiin jeemiti amma gaaf warra wajjin Ismaa'il Hammayyuu Bisbaa Sheekh Shaato warra galamsurraa warri nu wajji hidhame Muhammad Bakar Najjaash Ismaa'il Hamdii Muhammad Bakar Ahmad Alhaadii amma na dura Lungo Aminoo Tuutii eenyu amma sanarraa fi Siraajoo Daayilincaa janiiti ammallee Waliigalatti nama meeqa turtan? Nama 70 wajji hidhame gaafatan nama 70. Hagam takka hidhamtan? Ani gaafatan xiqqaadha. Umriitti amata 14 of galmeesse. Galamso baatii 3 hidhameeta. Jarri fuudhanii hidhanii harar geessanii warra gaafa dargiin bu'u gallakkifame hundi isaa. Gaafa Haile Sillaaseen bu'u. Ahmad Alhaadiin fa'a dargiin bu'aan gallakkifame. Amma tokko torba hidhaa turanii. Lakki. Amatuma lama dargii bu'iinsi dargiiti fi wanni bar amatuma sadii. Hidhaan isaanii. Hanga sanii dhamanii harar jiran. Ani harargee bulchaa harargee tokkooti Oromoodha. La addan namaas. Gaafa amma elemoo biraatti nyaata geessitee biraas deebitu 1973. Gaafa kana Haile Sillaaseen ni jira. Ni jira gaa. Dargiin hin dhufne. Hin dhufu. Gaafa amma ijoolleen namni 70 achitti isin hidhanii haati amma 14 harar isin geessan. Amata 14 ji'eenyi ammoo amanna kiyyaa 17. Akkuma na sirreessituuf. 17 amata kiyyaan. Ani 14 jeen. Barri kun baruma kana keessaa mire. Hoggas gaa Haile Sillaaseen ni jira jechuudha. Ni jira. Ni jira Haile Sillaaseen gaafa inni du'e. Osooni ani hidhaa jiru dijaachiin indaalkaachoo mokonnan takkitina gaafa jaan gaafa ani ilmu du'ee baaquma san keessa ilmu du'ee beekadhu qaban akka gaariitti. Odoo achi jiru ilmu du'ee baaqni baatii 73 kana keessa otoo 74 seenin 73 kana keessatti du'e Oromoo. Gaafni xirroodhaa 73. Gaafa amma Haile Sillaaseen du'ee dargiin dhufu mana hidhaadhaatti jara gallakkisan. Jara gallakkisan. Tole. An ammoo san duratti Si gallakkisan. baatii 3 qofan hidhamen. Hidhamtee si gallakkisan. Ijoollee janiiti Tole. eenyu na baase bulchaa Harargeedhaa amma komandar lambaa guutamaatiin jarri sanii mitiin jedhanii ani akkasuman jaa. Tole. Isaatu ijoollee jee Si gallakkise. na gallakkise. Amma eegas jarri eega bahan booda eessa wal agartanii eegas booda maaltu ta'e? Ani Elemooni sun hin agarre. Yusuf Bakarii sun hin agarre ibsaadhanis ani isatti beeka Yusuf Bakaritti. Tole. Ammuman dhagaye. Dhugoomsanii sun hin agarre. Eega dhugoomsan amata 30tti baddannootti barbaadee galaasaa gaafadhee du'aayi godhi janii abbaa du'aayi fi qaalloodhaan bakka deemutti keenya warra qaallooti nu biratti du'aayi godhan. Oromoo nu duratti du'aayi godhu. Sirri hin gootu isin malee. Akkasitti warra bokkuu sadi bokkuu odaa bultum abbaa kiyya fa'aadhati. Abbaa dhugoomsaa fa'a. Dhugoomsa adeeran ta'aaf. Akkasitti Ahmad Bisirii malee ilma adeera kiyyaati. Akkasii isiriin dhawr eegasii qabsoon dhaabne. Dhugoomsaadhaa fi Yusuf Bakar ibsaa. Eega addaan baatan booda bara meeqa booda wal agartan? Har'a ibsa. Ibsaa irra wal agartan? Bara 40 booda? Maashaallah rabbi amri Gaafa biyya dhaqe barbaade anaa waraqaa godhadhee itti dhaquu ka'u tikeeta godhadhee anaa fi Ahmad Bisirii waramaatti dhaquu taate. Wal deemisa kiyya ga'ee odoo wal argin adda baane haadha rabbii walitti haadha ammoo guyyaa gammachuu kiyyaati. Galatoomii. Oromoo isin hin Saniifuu Oromoodhaaf maal dhaamtamma? Oromoo tiyya qabsoo isin hin geenye nuti. Akka Oromootti ani hanga ammaa qubee keessatti itti tattaafadhee qubee amma akkatti facaate tana anaa fi Abdallaa Suriiti ka facaase irraa dubbannaa na gaafattaa. Akkamitti akka qubee facaasaa turre namuun wajjin hin qabu qoodalleen wajjin hin qabu maallaqa biliyeena ol itti fidnee Abdallaa Suriiti. Qubeen akka babal'attu goota. Akka babal'attu. Hani
فجأسي إربو قلت أوتي شوني خما قرسم مو بشاي تنقي نوهي خداهم دتي نمت قوني أو مال جتنيني أستراليا كندا سعودي عربيا هنگا جابان قوتي وري فجأسي نوهي أنا أرومون أك عبد الله سلينا قالت وفتو فدا سلا نمني هند دورا نوبل شلماتي نمفرتوك أبو عبد الله سلينا سلا الماساتي دكتور أما نور الدين دكتور نور الدين عبد الله سلينا إيه إسانفا جمالوجي وبوليا الماسا نمي دورا قبل سلا إسان أرومون نبيتو نتوفي بيسنا أما قا دورا أني دبتشون خيا أرنا hanga sila nuti akka itti qaraanitti hanga du'anitti seenaa ofiin dubbatanii jiran. Lakki amma seenaa fi nama beeksisuun akka kabiraa gorsa fudhatuu fi ati immoo Minisootatti wal agarree asitti gaaffii deebii kan naannachaa jirta as hagamta akka jiraachaa jirta maqaa kan kee guutuudhaa fi abbaa ijoollee meeqaati? Amata 22 jira eegan as ba'es Oromoo of beeksisuu irratti koongireesa wajjin maal jettaniini Presidenti biyyatti wajjini filmaata irratti argame nuti Oromoodha nuti Somaalee miti gaafanan filmaanni guyyaa dura nama 9,000 fuudheetiin itti geesse gabarneera gaafa falamuu deemu kunoo nuti kana booda Oromoo recognize taate filmaanni gaafa bakki sanfaan White House seenan sani kana dura seeme Fu'aad gurbo Umar Khani ganda qoreedha itti gaafatama pirezidentii yuunin isaan nu gargaaree hanga ammatti nu gargaaraa jira innillee galatoomu Fu'aad Umar Jamaa haa galatoomu namni ulaa dhadda'ee Oromoo duraa bane eessaa fi anaa fi keessaan baan hanga ammatti keessan jira Oromoon 40 nuti hanga nageenyaa jennee jiraatu Oromoo of beeksifnee dhaamsa warra biyyaa wajjin ammallee tashiiteen filamuuf deema. Hadaraadhaa dabarsii bara ingaddaa nirraa kufee akka naa dabarsituun fedhaa Oromoo bakka jirtanii akka baatanii gabbaatanii filmatan akka falmattan of duuban deebinaadha of duuban deeminaadha mee gabbayaatii barana filaadhaan isinii jaa. Tashitee akka filatan asumaan dhaamsadhaan maqaa kan kee himii akkasin nageenyaa gaafa dhufu maqaa. Ani Umar Shaatoo jaama. Amma akkasii Haji Umar Shaatootiin galatoomii Haji Shaatoo jaama abbaa du'aayiidha sheekotiin duratti du'aayin gootu akkasii du'aayii gabaaf dura nuguusi du'aayii gabaaf dura nuguusi amma waan hin jiru yaa Rabbi Oromoo walitti nuu qabi waan abbaa Oromoo ta'eef yaa Rabbi sammuu Oromoo walitti qabi yaa Rabbi Oromoo tokko godhi barri baranaa kuni bara xiqqasho Oromoonni mootii nin argaa lola gaafa mallas dhufe Rabbi waan agarsiisa mallas jiru baatii 9tti du'a isaa argee hime sheekotiidha jirtu ni baatanii jeetan ganamarraa Rabbiin waan kenne itti Oromoo ni baanaa ni baatanii jeetan sheekotitti hime amma immoo dhaamsa guddan dhaama Oromoo itti fufna Oromoo ni mootanii wal qabadda waraanni opinion wanni harkaa qabdu kan mootummaan harkaa qabdu ilmaan Oromoodha ilmaan waraanni ABO'dha kan gaara jiru walitti deebi'uuf jira wanni irratti walitti deebi'uu jiraatan Amboo irratti walitti deebi'uu jiraatti Oromoon tokko ta'uu jiraatti waraanni wal fudhata tana naa qabadda akka argetti waraanni wal fudhata manaaman abduun argee ammallee akka Oromoon bilisoomtu nan beeka isin waliin nyaatinaa wal qabadhaa tokko ta'aa wal jideema kan gartee hidhaa jiru Rabbi nu haa baasu guddadhee kan hin kaafadhu warra hidhaa jiru zulmitti hidhamanii Rabbi hidhaa nu haa baasu jaa Oromoo wal haa jaalachiisu jaa waraana bihaa ijoolleen xiyya kaabaa ta kibbaa ta booroo ta seensaa ta dhihaa waraanni xiyya Rabbi tokko naa godhu ol haa naa godhu ajjeessaa ajjeechisaa dubbataa dubbachiisaa badaa bachisiisaa du'aa rasuulatti sun waliin naganatti haa ta'u waliin naganatti haa ta'u duubannoo haa ta'u waliin nagaa haa ta'u Oromootii bakka jiranitti nagaynitti haa ta'u odaa ta'aa lalisaadhaan jaanii atillee suutee xiyya naalalisiisaa afaan kee haqa haa dubbatu hoogganna wal haa dhaga'u Oromoo wal haa dhaga'u warri yuubattis Rabbi umrii nu haa dheeressuun isin jaa Oromoo assalaamu alaikum.